dhiifama gaafachuun injifatamuu miti. Dhiifama gaafachuun yookaan salphina miti. Dhiifama gaafachuun mallattoo hayyummaati yookaan mallattoo qaroominaati. Namni tokko badii isaa beekee eega waan inni hojjetu badiidhaa beekee dhufee dhiifama kasi gaafatu ta'e akka injifatamutti ilaalin yookaan akka salphinaatti ilaalin. Hayyummaa yookaan qaroomina guddina yookaan bilchina malee dhiifama nama gaafachuun injifatamuu miti. Namni tokko badii balleessee badii isaa dho'isuudhaaf osoo badii qabu ani hin balleessine jedhee dhiifama gaafachuurraa fiigu immoo salphinni sani kijibaan badii isaa sana kijibaan dho'isu jechuudha. Kanaaf badii yoo balleessitee dhiifama gaafatte injifatamuu miti gaafadhu dhiifama. Dhiifamni waa tolcha malee waan balleessu. Kanaaf balleessita taanaan dhiifama gaafadhu. Osoo balleessin osoo hin ta'in badii qabaannaan badii ta'e sana eega badii beekte dhiifama gaafadhu. Kanaaf isin jechuu barbaada. Nu hubatti jeetiin amanaa waan na dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa.